waldaa humna wangeelaa. Sina waaqayyootiif lafa ol kaanee sagalee waaqayyoo dhageenya. Hundumti keenya miilla keenyaan dhaabbannee sagalee waaqayyoo guyyaa irraa olii wajjiniitiin hirmaannu hin dhageenya. Wangeela Luqaas boqonnaa 9. Wangeela Luqaas boqonnaa 9. Lakkoobsa 18 hanga 20tti kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Mata dureen isaa akkas jedha. Phexros waa'ee Yesuus dhugaa ba'uusaa jedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos Phexros dhugaa ba'uusaa kutaan kun dubbata. Gaaf tokko Yesuus kophaa isaa utuu kadhatu bartoonni isaa isatti dhiyoo turani. Inni immoo namoonni kun eenyu anaan jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaanis Yohannis cuuphaadha siin jedhu. Kaan Eliyaas raajicha siin jedhu. Kaan immoo raajota durii keessaa tokko siin jedhu jedhanii deebisaniif. Inni immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee gaafate. Phexros ati Masiihii Waaqayyooti jedhee hin kadhanna Waaqayyoon. Phexros deebisee ati Masiihii Waaqayyooti. Gaaffii gaafatameef Masiihii ta'uu Yesuus Kiristoos Phexros gaafa dubbatu ati Masiihicha isa dibamedha jedhee deebiseef. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u. Waa'ee ganama kanaaf galata siif qabna. Waa'ee ganama kanaaf yeroo kanaaf gooftaa jajannaa siif qabna. Ati Waaqayyoodha hin jajamta. Ati Waaqayyoodha hin galateeffatamta. Ati Waaqayyoodha ulfinatu siif ta'a. Aniif sabni kun olii gallee galata siif laanna. Sababi isaa immoo galatatu siif mala. Sababi isaa immoo situ qulqulluudha. Sababi isaa immoo mudaatu si bira hin jiru. Sababi isaa immoo ati Waaqayyo dhugaadha. Sababi isaa immoo ati Waaqayyo fakkaattii hin qabnedha. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Jajamuun ililleen siif haa ta'u. Ulfinni teessoo kee irratti ganama kana ijoollee kee irraa gara keetti kan aarsaa qulqulluu ta'e fudhatamu. Ijoollee kee irraa gara keetti kan aarsaa qulqulluu ta'e dhaggeeffatamu. Iji kee kan ilaalu, gurri kee kan dhaga'u, galata isaaniitiin garaan kee kan boqotu. Galata ijoollee keetii ganama kana simadhu. Gidduu keenyatti nu wajjiniidhaan argami. Nu wajjin turteettaa nu wajjiniin argami. Dabartees nu wajjin jiraattaa si amannaa maqaan kee eebbifamu. Sagalee kee nutti dubbadhu. Si dhageenya nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Noora Waaqayyo si eebbisu. Kutaa nama dubbise kana gooftaa Yesuus Kiristoostu gaaf tokko kadhataa fi bartoota ofirraa butee yookiin bartoota irraa siqaneetu jiranii. Atuu kadhachaa jiru gaaffii kanaa gara bartootaatti galagalee isaan gaafata. Kutaa nama dubbise kana. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 9 lakkoobsa 18 hanga 20tti kan jirudha kutaa nama dubbise. Ganama kana kutaa kana walii wajjiniitiin ilaalla. Waa'ee kutaa kanaa namooti yaada baay'ee kennaniiru. Waa'ee kutaa kanaa namooti jecha baay'ee kaa'aniiru. Namooti baay'een waa'ee kutaa kanaaf gaafa dubbatan gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaa gaaffii isa dhumaa gaafate. Gaaffii isa dhumaa gaafate. Gaaffii cimaa kan isaan ittiin waa'ee Yesuus Kiristoos yaada isaan qaban kan inni ittiin madaalamu, kan inni ittiin adda ba'u, gaaffii dhumaa qormaata dhumaa qoramanii bartoota jedhanii namooti baay'een yaada isaanii kennu. Garuu bartoonni kutaa kana duubayyuu itti fufee waa baay'ee warra baratan, waa baay'ee warra Yesuus duukaa dabarsan, waa baay'ee warra Yesuus irraa dhagaan turan ijaateef isa dhumaatiin jennu aniif isinarra garuu gaaffii cimaa gaafataman. Gaaffii guddaa, gaaffii deebii sirrii barbaadu, gaaffii ulfaataa yoo dogoggora deebiin itti laatame jireenya daandii irraa fuudhee baduu danda'u, gaaffii sirrachuudhaaf sirratee deebi'uun irra jiru deebii sirrii barbaadu gooftaan Yesuus isaan gaafate. Bartoonni kutaa kanarratti gaaffii isaan gaafataman gaaffii cimaa inni ta'e kun namoota bukkeetti yookiin immoo naannoo irratti biyya irratti akkaataa inni itti beekamu Yesuus Kiristoos eenyu isa jedhuuf deebii namooti kennan baay'een isaanii Yesuus Kiristoos nama fiixaan ba'umsa argateedha. Yesuus Kiristoos nama milkaa'eedha.
Yesuus Kiristoos fakkeenya gaarii dura bu'aa geggeessaa amantii tokkooti. Yesuus Kiristoos karaa hundumaatiin milkaa'ummaa argatee nama mudaan irratti hin argamnedha. Hundumaan milkaa'ummaa kan qabudha jedhu. Garuu namummaa keessaa isan baasan. Namummaa keessaa isan baasan. Fiixaan ba'umsa qaba, cubbuun irra hin jiru, dogoggora hin qabu, waan namatti tolu dubbata, afaan isaa keessaa kan ba'u, baay'ee akkana dhiidhammaa minyaa, garaa namaa qabbaneessa, hafuura namaa haara galfachiisa. Garuu namummaa keessaa hin baasan. Aniif isin warra akkasii miti. Ameen. Aniif isin Iyesuus Kiristoos isa akka ollaan keenya itti ibsutti ibsinu miti. Iyesuus Kiristoos jireenya. Iyesuus Kiristoos nagaadha. Iyesuus Kiristoos ulfina. Iyesuus Kiristoos boqonnaadha. Iyesuus Kiristoos iddoo haara galfannaati. Anaaf isiniif Iyesuus Kiristoos jireenya. Eenyummaa Iyesuus Kiristoos isa dhugaa Filiphisiyoos 2 gubbaarratti lakkoobsa 6 kaasee gaafa ilaallu jalqabayyuu Waaqayyoon kan ture bifa waaqummaa uffatee nama ta'ee gad of deebisee namoota gidduu kan bu'edha. Sababa maaliifi? Sababa jaalala koof jaalala keefi. Isa tola nu jaallate. Isa akkasumatti nu mararsiifate. Isa akkasumatti eenyummaa isaa isa guddaa, isa akkasumatti ulfina isaa isa guddaa, isa akkasumatti teessoo isaa guddaa dhiisee foon uffatee nu gidduu buufatedha Yesuus. Maaliif jaalala kootiif? Maaliif jaalala keetiif? Maaliif jaalala saba isaatiif? Yesuus isa foon uffatedha. Aniif isin foon uffatu iyyuu malee nama hin jennu. Waaqa ta'uu isaa dhugaa baana. Ollaan kee akka barbaadetti Yesuusin ibsu. Sababiin fayyuu kee Yesuus inni ta'e siif Waaqayyoodha. Keetti dhugaa baana Yesuusiif nu obboloota ko. Kanaaf namooti nama guutuudha. Garuu fiixaan ba'umsa qaba jedhan. Yesuus Kiristoos isaa olidha. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf du'ee du'a moote gaa Yesuus. Du'ee du'a moote nus akka hin duunee fi du'a sana keessaa akka nafnee fi du'as nus akka moonuuf gaaf tokko du'a akka kaanuuf Yesuus du'a moote warra du'a nu moosisedha. Yesuus du'a kee warra moo'icha nuuf kennedha. Yesuus eenyummaa isaatiin qulqulluu ta'ee nuunis qulqulloota isa nu godhedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf Yesuus obboloota ko isiniif eenyudha. Isiniif eenyudha. Nuuf akka waldaa humna wangeelaatti Yesuus Kiristoos kun eenyudha nuuf. Eenyudha nuuf. Namooti baay'een Yesuus Kiristoos isa mana nuu bitudha jedhanii himuu danda'u. Yesuus Kiristoos isa konkolaataa miidhagaa nuu bituudha jechuu danda'u. Yesuus Kiristoos isa baay'isuudha, isa gargaaruudha, isa dhala kennuudha. Waama lafarratti mul'atu kana, waama jaan argamu kana, wantootuma sababa xixiqqoo ta'an akkaataa garaa garaatti Yesuusin ibsuu danda'u namooti baay'een. Anaaf isiniif nuuf akka waldaatti Yesuus Kiristoos eenyudha obboloota ko. Ibsaa yoo jedhamne akkamittiin Yesuusin ibsina? Yesuus kun eenyudha? Gaaffiin kun gaaffii salphaa miti obboloota ko. Tarii akkaataan itti dubbadhu jechi isaa salphachuu danda'a. Garuu gaaffiin kun gaaffii salphaa miti. Gaaffii kana qajeeshine yoo deebisne gaaffii kanarra jireenyi keenya jira. Deebii kana keessa jireenyi keenya jira. Gaaffii kana qajeeshinee deebii yoo itti laanne jireenyi keenyi borii egereen keenyi, egereen mana keenya, egereen gaa'ila keenya, egereen hojii keenya, egereen dhala keenya, egereen hawaasa keenya, egereen waldaa keenya deebii kana keessa jira. Yesuus Kiristoos waldaa humna wangeelaaf eenyudha? Yesuus Kiristoos jireenya dhuunfaa keenyaaf eenyudha? Eenyudha Yesuus? Eenyudha Yesuus? Jireenyi keenyi borii deebii keenya irratti hundaa'a. Deebii nuyi eenyummaa Yesuus Kiristoosiif laannu irratti hundaa'a. Sababi isaa jireenyi keenya guutummaan kun boqonnaa guutuu, aara galfii guutuu kan inni qabaatee jiraatu deebii kana irratti hundaa'a sababa ta'eef. Yesuus egaa bartooti isaa yeroo isaa wajjiniitiin turanii hubannaa akkamii waa'ee Yesuus Kiristoosiif akka isaan qaban yeroo inni barsiisaa turetti, yeroo inni dubbachaa turetti, saba gidduu, hawaasa gidduu yeroo deemaa turetti Yesuus Kiristoosiif ilaalcha isaan qaban, barumsa isaan irraa argatan beekuudhaaf Yesuus al tokko qobaatti bayeetu jiru, bartoonnatu isatti dhiyaatanii jiranii gara isaaniitti galagalee gaaffii isaan gaafate. Yesuus har'a fuullaa fuullatti sitti galagalee gaaffii kana si gaafata. Yesuus Kiristoos kallattii maqaa si dhahee gaaffii kana si gaafata. Yesuus siif eenyudha?
Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoobsa 30tiif 31 gubbaarratti sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos hojii inni hojjete, dinqii inni hojjete, hojii dinqii inni bartoota isaa fuulduratti hojjete caafameen jiru macaafa kana gubbaarratti kanaa ol isa caafameen olitti Yesuus hojii guddaa hojjeteera. Yesuus hojii guddaa hojjeteera. Garuu wanti caafame kuni, garuu wanti galmaa'e kuni macaafa qulqulluu keenya akkuma sila ganama barachaa turre. Macaafni qulqulluu qajeelfama hiika jireenya keenyaa ta'ee lubi nu barsiisaa ture. Macaafni qulqulluu kanarratti kan galmaa'e ittiin fayyina keenyaaf akka ta'uuf malee, ittiin qajeelfama keenya akka argannuutiif malee kan hin barraa'in hafe baay'een jira jedheetiti Yohaannis 20:30-31 gubbaarratti sagaleen jiru nu barsiisa. Kan Yesuus bartoota isaa fuulduratti hojjete danuudha, baay'eedha. Dinqii gurguddaa, milikkita gurguddaa Yesuus hojjeteera. Ammumti galmaa'e kun garuu, innumti muraasi kun garuu, innumti lakkoobsitti kennamee, kutaan itti kennamee caafame kun garuu innumtiyyuu isa amannee maqaa isaatiin fayyina akka argannu kutaan kun nutti dubbata. Kutaan kun kan inni nutti dubbatu bartoonni egaa dhaga'aa, ilaalaa, waan Yesuus hojjetu ilaalaatti dhiyaanii dhandhamachaa Yesuus duukaa deemaa turan. Baay'ee isaa gadi fageessinee yoo banneen ilaallu ta'e wangeelota Luqaas 4 kaasee 5 6 7 8 warra jiran tokkoma tokko isaanii on gabaabsee maqaa isiniif dha'u yaade boqonnaa 4 Luqaas lakkoobsa 34 gubbaarratti mana sagadaa keessatti gooftaan Yesuus atuunni barsiisuu hafuurri hamaan tokko Yesuus qulqulluu Waaqayyoo ta'uusaa Yesuus qulqulluu Waaqayyoo ta'uusaa dubbatee caraanaa iddoo sana dhiisee adeeme. Bartoonni maal arganiiru? Yesuus qulqulluu Waaqayyoo ta'uusaa arganiiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bartoonni Yesuus qulqulluu Waaqayyoo ta'uusaa arganiiru. Boqonnaa 5 lakkoobsa 13 gubbaarratti immoo Yesuus nama lamxii dhukkubfatee nama keessaa adda ba'e. Dhukkubni isaa, rakkinni isarra jiru, dhibeen isarra jiru hawaasa keessaa kan isa baase. Atuunni qulqulleessee fayyisee hawaasatti dabaluu nama guutuu deebisee isa godhuu bartoonni arganii waaqummaa Yesuus Kiristoos, humna fayyisuu Yesuus Kiristoos arganii barataniiru. Boqonnaa 6 lakkoobsa 5 gubbaarratti Yesuus ofii isaatiiyyuu hangafa sanbataa atuu ta'ee akka ta'ee jiru. Sanbatatti kan bade akka barbaadu. Guyyaa sanbataatti kan karaarraa ka'e deebisee gara jireenyaatti kan fidu. Sanbata irratti kan mo'e, sanbati irratti gooftummaa kan hin qabaanne waaqa ta'uusaa sanbata irratti Yesuus atuunni dubbatu bartoonni arganiiru. Bartoonni arganiiru. Waa baay'ee baraa jiru, waa baay'ee ilaalaa jiru, waa baay'ee dhaga'aa jiru. Kanaaf inni isaan baraniif dhaga'ani kuni ammam akka inni isaaniif galee Yesuus baruu barbaade. Baruu barbaade. Boqonnaa 7 gubbaarratti dubartii ishee cubbamtuu jedhamtee hawaasa keessaa baatee jirtu boqonnaa 7 lakkoobsa 48 gubbaarratti dubartiin kun isheen cubbamtuun gara Yesuus Kiristoos gaafa dhaqxe miilla isaa jalatti gadi teessee rifeensa isheetiin miilla isaa haxaa imimmaan isheetiin isa jiisaa ulfina ishee isa ta'e rifeensa ishee miilla isaatu qulqulleessitu bartoonni dhaabatanii ilaalaniiru. Ulfina namni gatee kabaja isaa kan ta'e ulfina isaa miidhagina isaa namni dhiisee isa ulfina sana kennu, isa miidhagina sana kennu, isa maqaa sana kennu, isa abbaa miidhaginaa madda miidhaginaa ta'e Yesuus ta'uusaa bartoonni dhaabatanii ilaalaa jiru. Kana barataniiru. Yesuus nama kanaaf atuunni cubbuu dhiisee waaqa cubbuu dhiisu ta'uusaa atuunni itti agarsiisu bartoonni barataniiru. Boqonnaa 8:28 gubbaatti namichi hafuurri hamaan keessa jiru Yesuus yeroo inni galaana ce'ee dhaqu gaafa arge miilla isaa jalatti lafa dha'ee Yesuus yaa ilma Waaqayyoo jedheetunni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa dhugaa ba'aa jiru bartooti arganiiru. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos bartootatti galagalee ani eenyummaan koo isin bukkeetti akkamitti beekama? Namooti eenyu naan jedhu? Namooti waa'ee kootiif maal dubbatu? Namooti anaan akkamittiin ibsu jedhee kan inni gaafateef barumsa isaan barachaa turan sun, barumsi isaan fudhachaa turan sun isaan bukkeetti akkamitti akka inni hubatamee jiru Yesuus addaan baasee baruu barbaade.
galgala kana ganama kana waaqayyo Yesuusin akkamitti akka nuyi baraa jiru Yesuusin akkamitti akka nuyi dhageenyaa deemaa jiru nurraa dhaga'uuf baruu barbaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namoota 5,000 nyaachisuusaa dinqii gochuusaa argani. Kana arganii baratanii. Bartoonni kun egaa ammam akka isaan baratan Yesuus beekuu barbaade. Wangeela Luqaas 9:18 kana gubbaa irratti itti fufee namooti warri 5,000 nyaatanii namooti warri 5,000 quufanii erga isaan Yesuus bukkeetii deebi'anii booddee kutaa jiru Luqaas hin barreessine. Yohaannistuu boqonnaa 6 gubbaa irratti waa'ee kanaa gadi fageessee barreesse. Namooti kun gooftaa Yesuus Kiristoos erga inni isaan nyaachisee namoota 5,000 nyaachisuu isaa bartoonnis dhaabbatanii erga arganiin booddee Yesuus Kiristoos isaaniin dhiisee adeeme. Kun kan inni ta'ee gaafa guyyaa lammaffaati. Erga nyaatanii bulee gaafa guyyaa lammaffaasa. Namooti kun deemanii Yesuus Kiristoosiitiin gaafa dhaqanii arganii jedhan Yesuus jecha tokko ittiin jedhe. Isinii waan nyaattaniif waan quuftaniif sababa nyaataaf na barbaaddu. Na barbaaduun keessan dhimma kanaafi jedhee gaafa inni itti dubbatu namooti suni waa'ee nyaataatiif waa'ee Yesuusin barbaadu adeeman sanaa fi yaadi isaanii garaan isaanii irratti guddatee waan jiruuf milikkiti sun isaaniin gammachiisee waan jiruuf Yesuus sana isaan keessatti argee kana gaafatti dubbatu namooti sun Yesuus Kiristoos isa sila moosifachuu barbaadan sana Yesuus Kiristoosin isa sila mootii godhachuu barbaadan sana gaaffiitii wallaansoo isa qabutti ka'ani. Isin nyaata kana qofaaf hin dhama'inaa. Wangeela Yohaannis gubbaa irratti isa Luqaas irratti nagarre gaafa Yesuus itti fufee dubbatu akkas jedhe nyaata argamu isa abaabiliin keenyi lafa onaa keetti mannaa nyaatan sanaatiin immoo du'anii hafan waa'ee nyaataatiif hin dadhabinaa waa'ee nyaataaf na duukaan deeminaa. Ani ofii kootiyyuu nyaata ani ofii kootiyyuu dhugaatiidha. Ofii kootiif nyaatanis ni ta'a. Ofii kootiif beelanis hin baasaani. Isini anaan nyaadhaa. Isin anarraa nyaadhaa. Isini foon koo nyaadhaa. Foon koo kana gaafa nyaattanii fayyina hin argattu. Yoo duutan iyyuu du'aatii hin kaatu. Yoo duutan iyyuu duutanii achitti naftanii. Isini anaan nyaadhaa gaafa inni jedhu wanti kun gaaffii cimaa isaanitti ta'e. Wanti Yesuus dubbatu kun akka isaan dhaabatanii fi humna isaaniif hin laanne. Bartoonni iyyuu kutaa sana gubbaatti itti fufnee boqonnaa 6 sana gadi fageessinee gaafa dubbisnu wanta Yesuus dubbachaa jiru kun akkamitti dhaggeeffatama baay'ee gaaffii cimaadha. Dubbii cimaa dubbatan sagalee guddaa dubbachaa jiran akkamittiin waa'ee isaa akka nyaata ta'etti of mul'isa. Nama beeknu miti inni kan Yoosef mandara keenya kan ture. Namummaa kee asa baasuu hin dandeenye obboloota ko. Namummaa kee Yesuusin baasuu hin dandeenye. Inni nama miti. Nama nuyi beennu naannoo keenyatti battalumatti fuudhanii gad deebisan isa kaleessa moosifachuuf duukaa fiigaa turan. Isa kaleessa sababa inni namoota dhiirota 5,000 isaa ol namoota ta'an nyaachisaa tureef sababa inni nyaachiseef mootii godhanna warri jedhanii duukaa adeemaa jiran gaafa Yesuus nyaadhaa buddeenni jireenyaa ana nyaadhaa gaafa inni jedhu Yesuusin dhiisanii adeemanii bartoonnis akkas jedhani akkamittiin Yesuus Kiristoos kana dubbata. Dubbiin inni dubbatu kanaani akkamitti namni dhaabatee isa dhaggeeffachuu danda'a. Isaaniyyuu mamii itti galani. Isaaniyyuu shakkii itti galani. Galgala kana ganama kana Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e beekteetu duukaa deemaa jirtu mamii jireenya keetti kan naqu yoo jiraate siif jireenya kee irraa kan rukutame haa ta'u. Siif jireenya kee irraa kan fagaate haa ta'u. Warri mamanii sokkanii bartootas garaa raasuu jalqaban. Hin sokkani jaasaan deemanii fi Yesuusin dhiisanii bartoonnis kun ta'uu hin danda'u akkamitti ta'a jedhanii garaan isaanii raafamee walaallammii keessa galani. Gooftaan Yesuus Kiristoos buddeena jireenyaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos madda nagaa keenyaati. Namootaaf gaa kuni edda Yesuus Kiristoos akkasitti dubbatee booddee mootii isa godhachuuf jedhan kana dhiisanii adeeman. Yesuus garuu eenyummaansaa Yesuus garuu waaqummaansaa Yesuus garuu namoota sana gidduutti akka isaan itti yaadan itti haguugamee qabamee nafne.
namooti mootii godhatanii ofirraa isa muuddachuu barbaadan inni garuu jalaa miliqee sokke dhiiseetii adeeme. Erga namooti dhiisanii adeemaniin booddee bartoota isaa wajjiniitiin Luqaas 9:18 gubbaa irratti kutaan amma dubbise Iyyasuus Kiristoos qophaa isaa ta'ee isaan gaafate. Namoonni kun eenyu anaan jedhu? Warri na dhiisanii adeeman kun eenyu anaan jedhu? Warri na dhiisanii sokkan kun eenyu anaan jedhu? Isinoo atuu namooti garaagaraa fayyina argatanii agartaniittu. Isinoo atuu hafuurri hamaan waa'ee koo dubbatuu ati dhugumaan qulqulluu Waaqayyoodha. Ati dhugumaan qulqulluu ilma Waaqayyooti. Kutaa garaagaraatti iddoo garaagaraatti atuu isaan dhugaa ba'anii agartaniittu. Namooti kun garuu eenyu naan jedhu jedhee isaan gaafate. Yesuus Kiristoos gaaffii kana kan inni gaafateef deebii argatu sanaan humni waaqummaa isaa sababa gadi bu'uuf yookiin immoo taayitaan ijaatti dabalamuuf miti. Deebii nuyi deebisnu eenyummaa Yesuus Kiristoosiin ulfina isaa ol butee yookiin immoo sadarkaa isaa gadi hin xiqqeessu. Deebii nuti deebisnu Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e numaan qajeelchee gara jireenya bara baraatti geessa. Numaan qajeelchee gara ulfina bara baraa iddoo gonfoo keenyatti argannutti nu geessa. Kanaaf isa kana bu'uuressinee madda fayyina keenyaa isa ta'e Iyyasuus Kiristoosiin kana akka beennuuf Iyyasuus ani eenyuudha jedhee anaaf isiniin galgala kana gaafata. Isinoo eenyuudha ittiin jettu? Eenyummaan Iyyasuus Kiristoos haalaan akkaataa nu itti waamnuun ol ka'ee gadi hin bu'u. Iyyasuus Kiristoos inni qophaa isaa gooftaadha. Garuu madda fayyina keenya fayyina sana keessatti eegamne akka jiraannuuf eenyummaa Yesuus Kiristoos qajeelchinee beekuun nu barbaachisa. Eenyummaa Yesuus Kiristoos qajeelchinee beekuun nu barbaachisa. Sababi isaa al tokko Yesuus Kiristoosiin safara mataa keenyaatti safarra jaateef, amma beeknutti isa safarra jaateef, amma geenyutti isa safarra jaateef, kana keessaa baanee Yesuus kana ol ta'uusaa akka ibsuu dandeenyu ayyaanni Waaqayyoo hunda keenya haa gargaaru. Yesuus Kiristoos inni mootii bara baraati. Yesuus Kiristoos inni angafa bara baraati. Yesuus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isinoo eenyu naan jettu jedheetitii gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota tun gaafatin dura deebii namooti bakkee keessaa kennan itti dubbatan. Siin namooti gaafa dubbatanii warri si dhiisanii adeemanis ta'e Heroodisis wanti inni dhaga'ee jiru lakkoobsa 7 gubbaatti achi deebinee yoo laalle ati raajota warra du'an keessaa tokkotu deebi'ee dhufe siin jedhu. Kaan immoo Eliyaastu deebi'ee dhufe siin jedhu. Kaanii Eliyaastu deebi'ee dhufe siin jedhu. Raajiitti si fakkeessu. Siini akka kanatti namooti bakkee keessaa si ilaalaa jiru. Sababi isaa Eliyaasiitiin du'aan ka'eera. Du'aatis kaasaa jirta. Eliyaan raajotaan hojii gurguddaan hojjetameera. Atis hojii gurguddaa hojjechaa jirta. Si inni Heroodisiidhaan gaaffiitti uumee gaaffiitti ta'ee Heroodisis deebii isaa hin argatin kan jiru. Mootichi inni jiru kun waa'ee keef deebii hin argatin kan jiru. Ati akka kanatti namoota bukkeetti beekamta. Ati masiihicha atuu hin taane ati isaan bukkeetti kanatti beekamtu. Ati raajii taatee Eliyaas taateeti jedhanii itti dubbatan. Egaa namoota erga keetti waa'ee koo ibsanii. Egaa keetti erga waa'ee koo hubatanii. Isinoo warri na duukaa karaa dheeraa deemtanii bartanii dhuftan waa'ee koo akkamitti ibsitu jedhee Yesuus Kiristoos isaan gaafata. Isinoo maal jettu? Isinoo eenyu anaan jettu? Namooti akka beekanitti na ibsaniiru. Isinoo eenyu anaan jettu? Jedhee gaafa inni gaafatu Phexros ati masiihicha ittiin jedhe. Ati masiihicha. Mee ati masiihicha jedhame? Masiihicha isa dibame. Masiihicha isa mo'e. Masiihicha isa Kiristoos ta'e. Masiihicha isa ulfina qabeessa. Isa deebi'ee dhufee ulfinaan nu fudhatu. Isa ulfinaan teessoo isaarra jiru. Isa ulfinaan jireenya keenya keessa jiru. Isa ulfinaan iddoo hundumaatti argamee jireenya keenyaaf nagaa kennu. Phexros ati masiihicha ittiin jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Heroodis gaaffii kanaaf deebii hin arganne. Heroodis gaaffii kanaaf deebii hin arganne. Eenyudha inni gaafa jedhanii deebii bartooti namooti bakkeedha hin jedhu jedhanii deebisaniif sana dhaga'e. Eenyu akka inni ta'eef baruudhaaf hin barbaada ture garuu deebii hin arganne.
deebiisaa kan argatanii, deebiisaa kan hubatanii, warra kaan irra gamnoomaneetu hin ta'in, warra kaan irra bilchaatoo ta'aneetu hin ta'in, warra kaan irra jecha beekaneetu hin ta'in. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoosin eenyummaa isaa warri beekan bartoonni gamna ta'aneetu hin ta'in, Waaqayyootu isaanii ibseeti. Waaqayyootu isaanii mul'iseeti. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kana Waaqayyootu siif ibse malee fooniif dhiigatu siif ibse miti ittiin jedhe miti Yesuus. Waaqayyootu eenyu akkan ta'e masiihicha akkan ta'e siif ibse malee fooniif dhiigni kana siif hin ibsine. Sababa gamna taatee warra na dhiisanii deeman sana caalteef gamnummaa qabaatteef kanaaf siif hime miti. Atoo gowwaa fakkaattaa garuu Yesuus gooftaa ta'uusaa beekta. Atoo wallaalaa fakkaattaa garuu Yesuus mootii ta'uusaa beekta. Atoo waan namni yeroo si ilaalu waa'ee hin baasne fakkaattaa garuu isa waa'ee baasu isa jireenya kennu Yesuus gooftaa ta'uusaa masii ta'uusaa hubattee agarteetta. Kana Waaqayyootu siif ibse. Waaqayyootu nuuf ibse obboloota ko. Yesuus gooftaa ta'uusaa Waaqayyootu nuuf ibse. Atuu gaafatamne mamii nu qabna. Waan dubbannu baay'ee qabna, waan sababa dubbannee keenya Yesuusin ittiin mamuu dandeenyu. Garuu wantoonni sun kufaatii fidu. Garuu wantoonni sun badiisa fidu. Inni nuyi dubbachuu dandeenyu Yesuus fayyisuusaa. Inni nuyi himuu dandeenyu Yesuus jiraachisuusaa. Inni nuyi himuu dandeenyu Yesuus nagaa kennuusaati. Yesuus abbaan nagaa mana koof mana keessan jira. Yesuus abbaan nagaa mootiin dibame mana keenya irratti waldaa keenya irratti moo'ee jira. Moo'ee Yesuus gidduu keenyatti ulfaachaa jira. Moo'ee Yesuus gidduu keenyatti galata fudhachaa jira. Moo'ee Yesuus jireenya keenya keessatti olaantummaa qabaachaa jira. Yesuus mootii masiihicha isa dibameedha. Haaleluyyaa. Simoon Phexros yeroo namooti sun hundumtuu dhiisanii adeeman Yohaannis boqonnaa 6 lakkoobsa 68 fi 69 gubbaa irratti akkasittiin jedhe. Warri adeeman sun gaafa sokkanii fagaatanii jedhan silaas akkamittiin jecha inni dubbatu kana dhagaaree namni dhaabbatee foon koo nyaadhaa Yesuus yetuunni jedhu akkamitti namni dhaabbatee jilbisaa atuu raafamin dhaabatee Yesuusin dhagaa jedhanii yeroo isaan gungumanii deemuu barbaadduure jedhee isaan gaafate. Warri kan yaada isaanii fo'atan sokkaniiru. Warri dubbiin dubbadhu kun isaan bukkeetti humna hin godhanne hojiin hojjechaa ture kanaan dura hojiin hojjechaa ture mandara keessatti isaan bukkeetti fudhatama hin arganne sokkaniiru. Isinoo deemuu barbaadduure ittiin jennaan Yohaannis 6:68 fi 69 gubbaatti Simoon Phexros akkas jedhe. Si dhiifnee eenyu bira dhaqna ree? Haaleluyyaa. Si dhiisnee eenyu bira dhaqna ree? Gooftaa dubbii jireenyaa bara baraa ositoof biraa qaba. Dubbii jireenya bara baraa ositoof biraa qaba. Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akkati taate amanneerra. Isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akkati taate amanneerra. Isa beekneerra nuti. Ati qulqulluu Waaqayyo tokkicha ittiin jedhani. Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Si dhiisnee eessa dhanna? Yoo si dhiisnee deemne tuffatamuutu jira. Yoo sirraa fagaannee deemne bineensaan nyaatamuutu jira. Yoo si dhiisnee deemne kiyyoo darbachaa ooluutu jira. Yoo si dhiisnee adeemne dafqanii akkasumatti gatii malee oolanii buluu kiyyoo walitti dadachaasutu deebi'utu jira. Kiyyoo dhiisnee dhufnetti deebinee rakkina dafqa bu'aan qabnetti deebi'uudha. Si dhiisnee eessa dhanna? Si dhiisnee lafa dhannu hin qabnu. Si wajjiniitiin jiraanna. Si wajjiniitiin dabarsina. Dubbii jireenyaa situ qaba. Dubbii ulfinaa situ qaba. Situ qaba jaatee fi sitti amanneerra jedhani. Haaleluyyaa. Sitti amanneerra. Garaan keenya sitti boqoteera. Jireenyi keenya sitti haara galfateera. Manni keenya sitti haara galfatee jiraachaa jira. Dubbii jireenyaa situ qaba jedhani. Yesuus dubbii jireenyaa siif qaba. Yesuus sagalee jireenyaa siif qaba. Jireenyi hin jiru yeroo biyyi lafaa jedhu Yesuus jireenyi jira jedha. Ulfinni hin jiru yeroo biyyi lafaa jedhu ulfinni mana kee jira jedha Yesuus. Haara galfiin ijoollee keef jira jedha Yesuus. Boqonnaan saba kanaaf jira jedha Yesuus. Dubbii jireenyaa Yesuustu qaba. Yesuustu dubbii jireenyaa qaba. Dubbii haara nama galfachiistu Yesuustu qaba. Dubbii jireenya namaa kennu Yesuustu qaba.
dubbii gara fuulduraatti nama deemsisu Yesuustu qaba. Kan si qabeessi dhaabuu barbaade, kan qabeessi hidhuu barbaade, kan qabeessi teessisuu barbaade, haalli baay'een jiraachuu danda'a. Wanta ilaaltee abdii kutattu jiraachuu danda'a. Garuu Yesuus jireenya qaba. Garuu Yesuus ulfina qaba. Obboloota koo kana keessa jiraachuun nuuf haa baay'atu. Kana keessa jiraachuun nuuf haa baay'atu. Kana abbaa koo isa waaqarraatu isinii ibse malee fooniif dhiigaan beekuu hin dandeenyeettiin jedha. Ijoon dubbii kootii sagalee kana keessaa Yesuus Waaqayyo ta'uusaa, Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'uusaa, Yesuus Kiristoos isa dibame ta'uusaa, Yesuus Kiristoos isa mo'e ta'uusaa, Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa akka beeknuuf dhugaa baanu. Atuma beeknu akka beeknu. Atuma dhugaa baanu akka dhugaa baanu. Atuma nuuf galuu irra deebine akka dubbannu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Dubbiin waa hin baasne iyyuu irra deddeebi'amee dubbatama miti. Dubbiin waa hin baasne. Garuu dubbiin waa'ee baasu, dubbiin jireenya kennu, waa'ee Yesuus Kiristoos kun atuu nuuf hubatamu irra deddeebine akka dubbachuu dandeenyu Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Egaa Yesuus Kiristoos siif eenyudha? Siif eenyudha? Obboleettii koo siif eenyudha? Obboleessa koo siif eenyudha? Waa baay'ee bartootii Wangeela Luqaas boqonnaa 4 irraa kaasee kan jiru tokko isaa muraasa kee deemee isinitti dubbachuu yaadeera. Waa baay'ee argaa dhufanii boqonnaa 9 irra ga'anii gaaffii kana gaafatamaniiru. Jireenya kee ijoollummaa isa gaafa jaalalaan harka kee Waaqayyootti kaastee laattee ulfina jalqabaa agarte sana Yesuus Kiristoosiin akka hubatte sana jireenya kee bu'aa bahii jireenyaa keessatti gammachuuf gadda argite keetti Yesuusiin akkamitti bartee as geesse. Yesuus Kiristoos kun har'a siif eenyudha? Eenyudha Yesuus nuufi? Yesuus Kiristoos kun afaan keessaniin dubbattanii eenyummaa isaa akkasiin ibsitaniin barbaada. Mootiidha yoo ittiin jettu taatanii fi Yesuus Kiristoos isaaf abboomamuu keessaniif isaaf buluu keessan dhaga'uu barbaada. Yesuus mootiidha jechee dhuta afaan keessan kee baa yoo ta'e. Isatu garaa keessan kee wallaansoo qabaa jira yoo ta'e. Isaaf abboomamtanii akkasiin isaaf bultan isa kaleessaa caalaa, isa jiraattan caalaa, isa agarsiistan caalaa abboomamuuf isaaf buluu akkasiin gootan isinirraa barbaada. Yesuus kun gooftaadha yoo jettanii, Yesuus kun gooftaadha naaf yoo jettanii, itti of kennitanii waa'ee keessan ofii keessanii wallaansoo qabuu dhiistanii isatti of laattanii akkasiin jiraattan Yesuus barbaada. Yesuus kun fayyisaadha yoo jettanii, Yesuus fayyisaa ta'uu isaatu keessa keessanii wallaansoo qabaa jira yoo ta'e. Eenyu Yesuus kan jedhuuf deebiin keessani Yesuus fayyisaadha yoo ta'e isatti akkasiin amanattanii jiraattanii Yesuus barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaa